بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا فردفتو تكماتي بجم جرجرتو بكجراتم بغنا كنا نفتاني غير تكماتي بتسنين جدا جانا لكن امنا موني حراتاتن لايك شير سبسكرايب غدا ماتي غني تدبلا ما سنين جدا ودا غلا تو الفادا اغا ويا دالي كو بيليا داتي ولتي بينجر بيغنا تنفانا تران افيرا كي ان شاء الله egaa akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtan guyyaa addaa yuutuubaroota baay'ee jaallatamoo fi kabajamoo akkasumallee keessummaa haaraa isinii qabadhee dhufeen jira. Keessummaan haaraanis isinillee eenyu jedhaa jirtu. Egaa akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtanii Abdii fi Janaa akkasuma keessummaa haarawaa gara yuutuubara Yahyaa Hoppii yookaan immoo Abdii jechuudhaan kan nu beeknu kan isin beektan kan isin jaallattan hordoftanudha isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu Abdiiniif Janaan Janaan eega biyya galtee jette waldhabbeen gidduu Abdii fi Janaatti uumamee akkuma itti fufametti jira jechuudha. Asirratti wanti dubbachuu barbaade jechuudha akkuma viidiyoo darbe keessatti illee giraa nama gabbaa yookaan immoo nama harkaa bada jechuudha. Maaliif nuti Abdiidhaaf Janaa irraa kana eegaa hin turre jechuudha. Akkuma isin hordoftoota jaraatiin beekna. Anillee nama hordoftoota jaraa dinqisiifattoota jaraa ta'e keessaa nama tokkodha jechuudha. Maaliif yoo jettanii namni tokko gaafa walitti dhufee jedhu akkuma walitti dhufeenyi jirus wal loluunis ni jira, akkuma jaalalli jiru jibbaanis ni jira. Kunuma beekamaadha jechuudha. Abdiiniif Janaan durumaanis otoo walitti dhufeensa jalaatiin durattis nama nuti sooshaal miidiyaa irratti beeknudha. Walitti dhufeen jalaas sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Garuu immoo namni tokko waldhabbeen gaafa gidduu namaatti argamee jedhu gaa'ila jechuun waan salphaa tokko miti jechuudha. Waan sooshaal miidiyaa irratti ol baafamuu hin geenye tokko maaliif sooshaal miidiyaa irratti ol baaftanii haala kanaan walitti deddeebiftanii jechuudha. Abdiiniif Janaan ani kan gaafii kana natti ta'e isa kana jechuudha. Tokkoffaa piraankiidha yoo jettan maqaa rabbii kaasaa innis wallaahii jedha isinis wallaahii jedhaa jirtu jechuudha. Asirratti kan namni nuti amma adda baafachuu dadhabne piraankii keessaniif dhugaa keessan diraamaa keessan kan nuti adda baafachuu dadhabne jechuudha. Garuu immoo nama isin dinqisiifatu keessaa nuti isa tokkodha. Haa ta'uti garuu eega waldhabbeen gidduu keessatti uumame jedhe amma Janaan galuun dheengadda jechuudha. Dheengadduma dhiyeenya kana galte dubbiin kan keetii fi dubbiin Janaa kun amma fakkeenyaaf Abdiidhaaf anaatti gaafiidha jechuudha. Namoota isin bira jiranuu fi akkasuma hiriyoota keessanii fi maatii keessanii irra darbeeti gara sooshaal miidiyaa irratti dhufee marii ta'e gara sooshaal miidiyaa irratti wanti as dhufu waan nama naannoo irra darbee hiriyoota isaa bira darbeetu gara sooshaal miidiyaa irratti dhufe yaani furmaata nan argadhaa laata isa jedhuufi karaa sooshaal miidiyaa fidamee mee isin immoo koomentii jalatti maallaan jettu laata jedhan. Maaliif jennaan kun gaa'ila jireenya dhuunfaatii kan borii keessaniiti jechuudha. Gaa'ila jechuun immoo al tokko qilleensi seenee yookaan immoo al tokko wanti hin taane yoo seenee asirra sooshaal miidiyaa irratti akkuma namni isin dinqisiifatu jiru namni isin jibbullee akka jiru ni beektanii nama dura keessan gara sooshaal miidiyaatti dhufeellee miti nama dura keessan dhalateellee miti jechuudha. Nama isin caalaas immoo beekumsa qabus miti. Isin caalaa beekumsa qabaadhees miti hamma nu badhe tokko hanganatti dhagahame tokko jechuudha. Nuti asirratti wal argine wal bira yoo darbine dogongora walii yoo walitti hin himne akkasumaan itti fufaa deema jechuudha. Viidiyoo isin adda waraabaa jirtan kun bor dhala keessanitti darbuudhaaf deema jechuudha. Har'a maal hojjetaa jirra? Abbaan kiyyaa tafaatii kiyya sooshaal miidiyaa irratti ol bahanii haala kanaan wal muggutanii kan jedhu dhala argachuun ni jira. Janaadhaanis wal fuudhaatis wal dhiisaatis Janaanis nama biraatti yoo heerumte Abdiinis nama biraa yoo fuudhe viidiyoon keessan kun akkuma jirutti ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu waan salphaatti hiikamuu danda'u tokko maaliif asirratti akkasitti ol baatanii walitti deddeebisuun anaaf dhugaa yaani gaarii miti jedhee yaada akka kootti itti haasuu deemnan immoo obboleettiin keenya haaraa waan jechuudha. Atis fakkeenyaaf waan tokko sitti hima gaafii sillee sirraa nan qaba jechuudha. Abdiidhaaf Janaa yoo walitti gorsuu barbaadde yoo walitti dhowwuu barbaadde ati jalqabumayyuu jechuudha. Janaan ani isheeliyyuu hin beeku takkumallee argee hin beeku jette isheenis akka dubbattetti an Janaallee hin beeku hordoftootuma jaraan ture malee Janaallee hin beeku. Kanaafiyyuu walitti dubbachuu yoo fedhe ati jaralachanuu hin beektu yoo ta'e hordoftoota jaraa yoo taate ati Janaan dubartii akkaan keetiiti bakka Janaa buutee ilaaluu qabda malee dhuftee bakka ammallee adda yoo hin barbaanne adda bahii jettee sila Janaan gorsa kee kana eegaa hin jirtu adda bahuu yoo feete yookaan immoo Abdiin isiidhaan adda bahuu yoo fedhe gorsa kee
kan eegaa gorsuu yoo barbaadde immoo keessaan jalaan dubartii akka keetiiti waan taateef bilbila sii fudhattee isii gorsuu ni dandeessa jechuudha. Wanti akkana maaliif barbaachisa? Nama hin beekne tokko nama takka waan jaraadattee hin beekne tokko ol bahanii haala kanaan akkasitti dubbachuun baay'ee kan nama qaanessuudha jechuudha. Gorsa keetiif guddaa galatoome. Gorsitee jirta. Haa ta'uutii immoo garuu janaan nama gorsaa haala kanaa irratti darbe isiinuu tokkoof nu gorsiteedha yaadaan. Janaani nama ofiif rayyuu darbee nama biraatiif geessuudha malee nama aqil qabeetti jechuudha. Inna wanta kana sinirraa hin eegamu abdii fi janaa siniin jedha. Yaada keenya keessan yookaan immoo waldhabbee keessaan fixattanii hiriyoota keessaniin jaarsaan otoo fixattanii baay'ee gaariidhaan jedha. Gara qophii keenya lammaffatti guyyaadhaa yeroo dabarru obbo Mansuur akkasuma Faayimas Mansuur Jamaaliidha. Akkuma argaa jirtan viidiyoo kana irratti innillee bultii lammaan kana wanta dubbatamaa jirutu jira jechuudha. Innis maa'inni abbaa keenya rabbiin rahmata isaaniif godhu abbaa kabajamaa Dooktora Jaalalaa Dooktor Alii Birraati jechuudha. Rabbiin inshallah jannatul firdawsiin keessa isaan ol kaa'u. Anillee asirratti isaanirraallee waan xiqqoo dubbachuun barbaada. Akkasumallee waan gaafii natti ta'etu jira jechuudha. Obbo Mansuur Jamaal kuni gaafa jalqaba gara social media kanarratti dhufan waan dubbatan isinillee ni beektanii nutillee ni beeknaa hin yaadanna jechuudha. Jalqabni akka isaan abbaa qabeenyaa ta'anu jalqabni akka isaan beekamtiillee asitti akka argatanu kan godhe maali inni jedhamne gaafa gaafatamanii jedhanu ani maatii islaamaarraan dhaladhe. Islaamummaa keessatti guddadhe abbaan kiyya akkasiif karaa islaamummaatti yoon salaatuu didellee yoon deemee salaatuu didee abbaan kiyya sookii xiqqoo qaban waan ta'eef karameellaa naaf hin kennan waan akkasii waa hedduu dubbatanii jiran jechuudha. Hadda immoo faallaa sada deemaa jiran jechuudha. Maaliif yoo jettanii sooshaal miidiyaa isaanii irratti wanta isaan gadhiisaa jiran argaa jirtanii. Inni lammaffaa immoo eega abbaan keenya abbaan Alii Birraa eega du'anii jedhanii yookaan immoo karaa Gaafilee gaazexeessitoonni taasisaniif keessaa gaafiif deebii keessatti gaafa deebisanu jechuudha. Jechoota hin taane jechoota tuffii jechoota akka waan isaanii yookaan immoo maallaqaaf jedhanii biiroo isaaniitti deddeebi'aa turanii akkasitti dubbataa ture jechuudha. Mansuur Jamaali kun waan isinirraa eegamu miti tokkoffaa namni akka isinirraa ilaalee jijjiiramu yoo barbaadan obbo Mansuur jechuudha yookaan Mansuur Jamaal isinirraa hojii isa hojjettan sana akkamitti akka hojjetan ta'aatii barsiisaa hojii sana hojjetaa agarsiisaa hojiin tuffii hin qabu jechuudha. Garuu immoo gaafa dhuftan akka beekamtii argattanuuf ta'ee hin beeku haala bareedaan dhuftanii amma immoo haalli keessa chaanaalumti isin hojjetaa jirtan sun iyyuu keessan ta'uu nama shakkisiisa jechuudha. Maaliif jennaan namni islaamaa tokko akka itti hojjetu hin beekna hundi kan keenya iyyuu jechuudha. Haala kanaallee nama beekamtii qabuuf yookaan immoo nama islaamaa tokkorraa isin caalaa beekaa ta'eef miti jechuudha hin eegamu. Kanaafiyyuu wanta akkanaa keessumatti iyyuu nama addunyaa kanarra hin jirre haala kanaan kaastanii dubbachuun keessan Dooktor kabajaa Alii Birraa isin dhalachuudhuma keessa nu isin hin beeku obbo Mansuur kana isinitti himuu barbaada. Namni akka isinirraa baree jijjiiramu yoo barbaadan hojii isa hojjettanii ittiin of jijjiirsan ta'an hojjetaa agarsiisuudha malee haala kanaan miti jechuudha. Malee ani suufii hamma kana uffadhaa ani uffata akka kanaan uffadhaa an daa'imandiidha maali jedhanii bakka gaazexeessa hunda deemanitti of guddisuun maaliif barbaachisa? Of guddisuun dhowwaadha jechuudha. Of guddisuun ammallee rabbiin isiniif dabalu qabeenya keessanitti naafisitoo hin taane hinaafisitoo hin taane wanta akkanaa waan nama islaamaa tokkorraa eegamus miti nama kamirraayyuu waan eegamu miti jechuudha. Ani akkasitti ani akkasiilaa hojiidhaan agarsiisuudha waan tokko jechuudha. Kanaafiyyuu akka hojjettanii hojii sana nama barsiiftanuudha malee kanaa miti.